Ishi regi surrutti gaa. Meella no wada dareeshee kun obboleessa kiyyaa. Hojjaan baadiyyaa akkanatti siraataan beeknu. Meegaa sirra. Wannoon afaan agaatedha. Rakkoon qabdu irra dareessi gaa. Godhuun beektanii nuun jedhee. Balle. Taa'u. Malu dengan ini sih tahu. Kira. Endella terugara pida, mas senang cara terkenya langsung. Ashuma arkafune orduftu ta channel kiya jirtu baganagan kara channel kiya duftani arab bikedera babbadetan ture kara biye koti galitan ture ya video repost gochuudhaaf haalinaaf mijanne mana madamiti kara biya yoo galuudha an hojin amma akka nama baay'atu hundi keenya warri biyya ormaa keessa jiru ni beekne jechaadha hojin baay'ee natti baay'ate video irree hojjedhee kara biyya koti galuufan jedhee video post gochuu hin dandeenye nagaan galee jira galanni waaqayyo faata'u arra kushina maazariitiya keessa kan armeetiya keessan jira gaxarii armeetiya bira bu'eetan jira jechaadha akkuma agartan biddeena rasharrashuun jammare biddeena gochuun jammare obboleessi kiyya xiqqoo akkuma mata duree duratti agartan obboleessi kiyya nutti qoose shamarran biyya ormaa ta'e dhuftanii biddeena godhuu irraa fattanii jirtu ara sirruuzi bicha gochuu beektan nun jedhe sile kanaafu kara kushina tiyaasene biddeena gochuu jammare jechaadha akkuma agartan gaaya irra dirrisan kiyya akkama akkatees hin beekne garuu shagguma natti fakkaata isin immoo koomentii jalatti miina warreessadha haaluma kanaan kinuti akkuma agartanii biddeena tokko irra dirrisati irraa baafadde jira yaa gaxaritti yeroo baay'ee eelii akkanumatti godhugaa bakkisaa aarrii minaamin jira malee namatti tola dhugaa rabbiis hin jedha amma dhuma viidiyoo kiyyaatti turtii keessaan na wajjin godhaadha wanta gaxarii keessatti guyyaa tokko hojjechaa oolle mul'isinan daawwachiisaa turtii keessaan na wajjin godhaadha kanarraan immoo gaxarii keessatti gaxarii bichaa osoo hin ta'in biyya keenya dhugaa rabbii dubbachuudhaaf akka miidiyaa irratti haasa'amu miti amma arge kanatti yooma hin jedhu bitti keenya waan gaarii keessa jira bakka nagaan hin jirre immoo waaqayyo nagaa haa buusu jenna እና akkuma agartan kinoo biddeena kiyya akkana fakkaata እና meesti isi astaayati naa kennaa komentii irratti jechaadha maal warri gaxarii kun warri maatii keenyaa kun biyyatti yoo galtan hojii hin dandeessanii isinii nun jedhu siluma kanaaf kara kushiinatti ol seenne meegaa ilaalla hojii biyya keenya yaa biyya irraa fagaannee tutturrus in raffatamu jechaadha. Ashii duratti ana siifaniitu biddeena godhe jechaadha ammoo zawdu yeroo biraa eenyu akka walas hin barsiisa. Isti mooshin laalla mooshinis akkuma koo biyya ormaatti turte biyya ormaatti kara biyya ishiititti galte jechaadha. Yaa una qaddamte malee waluma qixxee dhufnayyuudha. Isti kan ishiitis ilaalla. Nuroo gaxariititti boondumtuu goobasi jedhugaa jireenya keenya nurraa fannu agartanii ijoollee teenya. Gaxarrii jirra jechaadha ramaazarii teenya bira buunee gaafachuu jechaadha. Rooba jira roobni xiqqoo jira garuu baay'ee amma kanaa miti ni rooba alammoo gulanoo seentan agarsiisa moo maaliif oonatti tolee yeroo ta'e seentan agarsiisa akkam akka ta'e qonna jira qonna san hin buusu garuu sababni isaa dhuqqee baay'ata dhugaan ulfaata qonna hin buuta buulee laaluu dandeenyuun baanu boo laga buunu wannoo laal maal daldees asii laallaga dakan dandeenyu boodi kechaan baanu dhugaa rabbi dakni baay'ee ulfaata boota san qotaa jira rukeetti fagoodha
Aswayya asilalla. Isaayyuu amma odeemne qaba. As. Elee kana finnitti Injirumoo? Galga maal bu'an tanaan duraan agarreemo? amma anduraanidha. Anduraan. Amma Ayuun waan matee fuun buna garuu. Arra wanta baay'ee sin daawwachiisne jechaadha sila kanaafu. Amma dhuma video keenyatti wajjin turaati like godha subscribe godha commenti barreessadha biyyi immoo waa'ee addan tokko qabatan immoo nu barreessan nu isinitti agarsiisu sin daawwachiisuudhaaf qophiidha bakka matire qophiidha hundi keenya jechaadha kota sibeemcha buddeen ishee abaafattu buddeen ishee xumurtee kinoo irraa baafattee jirti jechaadha ishiinis Nurun gadari kini akan fakkaata la rashaa jirti. Yani marbaati minam ninzuru solari fayyadamu irra caalada biddeena daabboon immoo kubutaa fi quraan. Garapi banyak kobas. Nah. Bakka biddeen keenya irraa akkanuma isin gaazexaadha. Video biraas isiniif yaanu itti fufna. Amma dhuma video keenyatti nu wajjin taa'aadhaan wajjin taphadhaa kulfaadhaa wanta isin adda ta'e immoo koomentii irratti nu barreessaa. Ishi regi sirriitti gaa. Mee ilaalla nu awwaadaddara ishee kun obboleessa kiyyaa. Hojjaan baadiyyaa akkanatti sirraatan beeknu. Meegaa sirraa. Wannoon afaan agaatedha. Rakkoon qabdu irra dirrisi gaa. Godhuun beektanii nuun jedhe. Balle manni. Taa'u. Maal odeeyyan hedhiisisu taa'u. Kinoo. Indalla tu gara pida mal senen cara itu kayaknya langsung tuh palle. Gara pida nu pokok biden kesan bare itu shagga godum bidirisu himbek tan nu jadi nu na wada darature nu tu cara aja cara. Biden aku kira macam syarra indalla sih. Akkam fakkaat. Ashi hordoftoota keenya biddeena keenya goone xumurreeti amma karaa akaayititti zor jennee jirra. Akaayii shumburaa diimaa akaawwachaa jirra. Shumburaa dubbee osoo hin ta'e yaa shumburaa diimaa jedhama yookaan faranjii abashaa jedhamu jira. Yaa hin beektan jedhee naannoodha. Abashaa inni yeroo baay'ee shumburaa abashaa yookaan shumburaa diimaa jedhama. Shumburaa diimaa akaawwachuutti kaanee jirra jechaadha. Akaayis anumaa fi buleetti tiyaa aduu tokko olas hin barsiisedhe. Ishii wajjiniin akaawwachaa irra maazariin teenya mana hin jirtu mana baatee jirti. Guyyaa ayyaana waan ta'eefu waamii deemtee jirti. Sila kanaafuu nummoo wanna nu kajeelchisee fi wanna nu dharraasisee yoo barbaadan seenaa godhadhaadha yookaan dhufeeta isinii godhette nummoo ishii eeguu hin dandeenyeef makeenya kara kushiinaa keenya seenee godhachuu jammarree jirra jechaadha. Akaayii akaawwachaa jirra ammoo akkuma agartanii. Akaayiin kana kaawwamu eelee sibiila fi qoraan keenyatti caccabsinee qoraan dugdaan guurrisanu. Laga buunee dugdaan guurree dhufnee akaayii akaawwachuu jammarree jechaadha. Yaa warri dharraatan immoo nutti maatii homaan rakkoo hin qabu siniif finna jechaadha. Anna akkana fakkaata jechaadha hojiin keenya aduu tokkottiin hoollee qursii bunaat amma maazariin dhuftutti buna daffisnee eeguu waan barbaanneefu qursii bunaatis asumaan nu taa'inee
akaawwachuu jammarree shumburaa akaayis baay'een dharree dhugaa dubbachuudhaaf akaayii baay'een jaaladha maaliif akaayii keessatti guddanne yeroo baay'ee gaxarii keessatti akaayiin nu akaamee kisitti nu qicama gizee horiis gadi baanee eegnu sila kanaafuu akaayii hedduu takkan jaaladha amma maazariin teenyaa manatti ol deebitee naaf akkoof turree obsinee gudadhamne kinoo akaawwachaa qursii bunaatis nuuf taa jennee akaawwachaa jirraa jechaadha. Yaa akkanumatti akaamanatti fakkaate biyya hundattuu akaan addas yoo ta'e immoo sinuu ibsaadha. Keenya garuu akkanumatti akaawwanna shumburaa keenya nuuf ufannaa ashaboo xiqqootti godhannaa achiin booda akaawwachuudha. Wanni biraa humtuu hin jiru jechaadha. Qoraan itti caccabsaniitu sirriitti. Amma bilchaatutti enuma eegna obsaanii gadhaa koomentii jalatti immoo koomentii nuuf kaadhaa bakka dogoggorri jiru immoo akkatti sirreessinus nutti himaadhaa jechaadha. Wantoota garaagaraa hojjedhee poostii siniifan godhaa haalli biyyatti jirtu haalli gabaa jechaadha. Akkuma agartee shumburaan keenya bilchaachaa jira haalli gabaa maalirraa akka jirtu yaa amma ganaan karaa Finfinneetti ol deebi'ee sila kanaafuu samooni haalli gabaatti jirtume biyya keenyatti gallee maaloo hojjenne nu hawwaadha maayidhaan amma immoo qamadii akaawwachaa jirra. Qamadii yoo irratti baay'isanii mutare xiqqishuu fiitu akaawwatu dubbadubbo nama akaawwatu dubbachuu qaba. Amma immoo qamadii uffisnee uffisa keessaa xindiifnee finnee akaawwatu calqabnee jirra. Qabadiin waan gubattuuf yoo baay'ate naannoodhaan gubata. Kanaafuu xiqqeessinee akaawwachaa jirra. Innaa viidiyoo keenya amma dhumaatti toon wajjin turtanii wanna yaaddan hundaas mana keenya keessa tajaajiluu hin dandeessanii wala garra jechaadha deebinee. Bichaatee gizee dhumurus. Dhugaa rabbiidha aarasaa agartanii jiru baay'ee aaraa jira ija nama gubu. Ya tahu garuu wanta biyyaati dhugaa rabbiidha. Kilooti akaayiin keenya xumuramee jira. Kana fakkaata jechaadha. Qursii bunas qopheessaa jirra. Buna danfifachaa jirra jechaadha. Qursii bunaa immoo qopheeffannee akaayii haati akkooftee harki keessiif haa eebbifamu innaani. Ani buna danfistuudha amma. Buna sidii danfisaa. Akaayiin keenya xiqqoo mul'atu beektu inni sirriitti gaa. Wannoodha. Shumburaa wannoo waan ta'eef mul'atu. Na kana fakkaataa viidiyoo keenya amma dhumaatitti nu wajjin turaadha. Laayikii godhaadha, sheerii godhaadha. Nu wajjin turaa. Kottaa nyaadhaas. Hordoftoota kiyyaa kinuti akkuma agartan bunni koo dafee dhumee jira. Viidiyoo isinitti dheeressinu jechaadha. Viidiyoo yoo dheerate baay'ee nama salachaa jechaadha. Bunni koo kinuti danfisee jira. Qararaatu jira garuu yaa jireenya gaxarii ni beektu jechaadha. Asuma keessatti guddannee asuma keessatti jiraannee achiin booda biyya ormaa baana jechaadha. Naa jireenyi gaxarii dhugaa dubbisuudhaaf hedduu namatti tola. Roobni sirriitti amma kana hin jiru amma ragabbadhee jira jechaadha. Hello. Ini keenya akkana fakkaata jechaadha. Viidiyoon koo kanarraa akkana fakkaata. Ganama kaasnee wantoota garaagaraa sin daawwachiisnee jira jechaadha. Laayikii godhaadha, sheerii godhaadha. Bakka dogoggorri jiru immoo koomentii jalatti nu barreessadha. Wanta sirreessinu ni sirreessina. Wanta daawwachuu barbaadan immoo biyya keessa kifla garii keessas ta'u katamaa keessas ta'u nutti himaadha. Wanna hundaa kara keessatti viidiyoo dhiyeessuudhaaf ani qophooftuudha jechaadha. Haala jireenya gabaatis istee haala jireenya gabaa amma ammaatitti wanta ilaale tokko hin jiru. Gulanatti yoo ilaaletti jiru sin kara keessattis qabadhee nan yaadha. Viidiyoon koo akkana fakkaata. Turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan na turaa sinan jaaladha sinan kabaja. Ciao.